Wajina kala tinaga, wajina kala tinaga, wajina kala tinaga. Wakalo hajiduti sawan naga, wakalo hajiduti sawan naga, wakalo hajiduti naminaga, wakalo hajiduti naminaga. Nageni kite sabal solamiga, nageni kite Ethiopia ga, nageni kite Oromo itit, nageni kite Oromo itit. Oromo tokuma lumna leicakau, tokuma lumna leicakau. Tokuma safisa kerasaka, tokuma safisa kerasaka. Dinade Oromo kana timata uti kabame, kam presidentin ke yaje usai, Ethiopia itu tumna, Oromia itu dimna, Gaba Afrika itu terpesona. Yoten, tokuma punya kana kiki, Gamta limo, abdi porsi sebula. Abdi kote bula, abdi gagalate bula, waka rofatan kan, wao jetan kan, tokuman gamta kan isaha tau, tokuman gamta kan isaha tau, tokuman gamta mikia tau, gamta bonde tau, tokuman Kenya, yero mara, tokuman ke, yero mara, tokuma artis Kenya kana kata artis Kenya anggap kana dia betul nuraja waka rofatta wayada milka korkun koramilki atau waka rofatta wayada milka korkun koramilki atau korom mata Oromo Yesus atau korom man Oromo ti aman atau naga ini dengan Ayah wa kajituban bala hidup kahuna wa kaumau debura jangara kembali muda kalina terpuja makariba wa kaumur raja wa kinuran dua kaumau wa kasalan tamang dura kasalan ya iburana wa katerbang bari tuma wa kacafi tuma wa kashanan gada Allah silakan namudage annaga nujinaga mawon kami sami mawon rawa mawon amangan mawon kutayna sawun mawon dan dalam buahnya berada di rumah ini dengan nama udara optis ayu ini mengadakan hukuman ini mengajis bijak dengan mata hukuman ini kena barang mengenai sini atau ini kadang jadi wajah cara dia kadang bukan Ayah awak makai pun terenggal, beribu kerenggal, urat cakera gerbang mugara terida, utama terida, pasti bisa terjadi. Waka umama, sekarang dengan lagi. Wari naga mesti dengan mau, ragu dengan mau, dulu mungkin bahas, kote bahasa dalam tiga semua bahas. Wari sesuatu mau, roba bahasa mau, naga bayan mau, kamu baca naga, kanaya apa nama, anjuran nama. Hanya beraikat, wakai wani kecil makin. Nama tu semua seperti maju. Arai kalau wakai sana kau, naga biar kau. Waktu itu pun berkata berkata lingkungan balik berkata umat Kenya anak-anak ini pasti tambah berkata apa kita akan berbeda dengan kita. Karena ke Jawa ala pakau, 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 kontur orang ala. Kabajomo begitu gambachu ogana biro konna Oromia. Kabajomo Obbo Jamal Kadir ogana agensi babalina odawji gamtanan Oromia. Kabajomo Obbo Haile Gabre luwe undisa banki uji gamta Oromia. Kabajomo Dr. Fukru Deksa Waltikaba Bordi Banki Uji Gamta Oromia. Kabajomo Obbo Dalikas for Presidenti Banki Uji Gamta Oromia. Kabajom Tot Abbo Tigada Arzinke. Kabajom Tot Bisensota Bordi Banki Uji Gamta Oromia. Kabajom Tot Ogantota Fi Ojatota Banki Uji Gamta Oromia. Kabajom Tot Ogantota Waldari Uji Gamta Sadarka Dadar Argamtan. Kabajamtot oggantoota mootummaa sadarkaa adda addaa irraa argamtan kabajamtoota keessummoota abbaa ayyaana kanaa irratti argamtan hunda caala abbaa guyyaa ayyaana kanaa kan taatan kabajamtoota qonnaan bultoota keenya
maka kooti fi maka baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin baga guyyaa kanaan isin ga'e jecha baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan waldaalee hojii gamtaa akka idilee addunyaatti waggaa waggaadhaan kabajamu erga eegalee waggootan hedduu lakkoofseera. Kaayyoon guddaan waa'ee waldaalee hojii gamtaa hawaasa bal'aaf hubannoo uumuu, gumaacha fi ga'ee isaanii beeksisuu, akkasumas qooda guddaa isaan misooma dinagdee hammataa ta'e fi itti fufiinsa qabu fiduuf qaban beeksisuudha. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii dabalatee dhaabbattoonni idilee addunyaa garaagaraa waldaaleen hojii gamtaa beekamtii fi deeggarsa guddaa kan kennan yoo ta'u, bu'uuruma kanaan mootummaan gamtoomanii waldaalee hojii gamtaa michoota misooma dhugaa fi jajjaboo jedhuun waama. Haaluma kanaan baankiin keessan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akka biyya keenyatti waggaa waggaadhaan ayyaana waldaalee hojii gamtaa kabajuu erga eegalee waggootan lakkoofseera. Bara kanas marsaa shanaffaa mata duree waldaalee hojii gamtaa misooma itti fufiinsa qabu jedhuun isin waliin kabajuuf sagantaa kana haala kanaan qopheessee jira. Kun kutannoo fi cimina baankiin keessan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa sosochii waldaalee hojii gamtaa deeggaruu fi babal'isuuf qabu kan mirkaneessudha. Hundeeffamaa fi maqaa isaarraa kaasee baankiin hidhata addaa fi hariiroo cimaa waldaalee hojii gamtaa waliin akka qabu agarsiisa. Kabajamoo obbo Abdurrahman Abdallaa kabajamtoota hirmaattota ayyaana kanaa. Baankiin keessan erga hundeeffame kaasee waldaaleen hojii gamtaa gahee isaanii guddina hawaasaa fi dinagdee biyya keenya keessatti qaban hubachuun tumsa babal'inaa fi guddina isaaniif taasisu irratti ciminaan hojjechaa turee jira. Caalmattis hojjechaa jira. Waggoottan darban keessattis waliin taanee milkaa'ina hedduu argamsiisnee jira. Caalmattis bu'aa kanarraa fooyya'aa galmeessisuudhaaf daandii sirrii ta'e irra jira. Deemsi kamuu qormaata yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa akka qabu yeroo dhiyoo asitti qormaata dinagdee idilee addunyaa fi biyya keenya mudate nutis qoramuun keenya hin oolle. Keessumattuu erga vaayirasiin COVID-19 addunyaa kana weeraree booda biyyootanii fi seektaroonni hedduun bakka duraatti deebi'uuf daran qoramaa turaniiru. Hedduunis qoramaa akka jiran beekamaadha. Dabalataanis waraanni Raashaa fi Yuukireen gidduu uumame daldala idilee addunyaa haalaan jeequmsaa ni hubatama. Sababa kanarraa kan ka'e dhiibbaan qaala'insa jireenyaa biyya keenya dabalatee hawaasa idilee addunyaa haala baratamaa hin taaneen qoraa jira. Dabalataanis nagaa fi tasgabbii dhabuun kutaalee biyya keenya adda addaa irratti mul'ate qormaata hedduu ta'anii akka jiran ni beekama. Akka addaattis immoo rakkoo qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessatti mul'ate furuuf imaammattoonni maallaqa ciccimoon hojii oolfamee baankoleedhaaf qormaata guddaa ta'anii mul'ataniiru. Rakkoowwan kun jiraatanis galma keenya ga'uudhaaf deemsi keenya kutannoodhaan itti fufaa jira. Keessattuu waldaaleen hojii gamtaa yeroo qormaata kanatti baankii keenya cinaa dhaabbachuu keessaniif galata guddaa onnee irraa madde isiniif galchuun barbaada. Deeggarsi fi amantaan isin nurraa qabdan qormaatawwan sana dandamachuuf humna jabaa nuuf ta'ee jira. Irra deebi'uudhaan galatoomaa jechuun barbaada. Kanuma jechuun sagantaa isiniif qopheessine kana hundi keessanuu akka nu waliin qoodattanii fi ayyaana kan akka waliin kabajnu hunda keessanuu affeeraa misooma itti fufiinsa qabu harka wal qabannee hojjechuuf waadaa keenya irra deebinee ni mirkaneessina. Dhumarrattis baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fi waldaaleen hojii gamtaa waliin ta'uudhaan egeree gaarii hundaaf ijaaruu waliin taanee itti hafuufnu an jedhu dhaamsa kootti guddaa galatoomaa. Galatoomaa jennaan harka nu rukutaa. Sagantaa keenya itti deemnaa itti fufu. የመስራ ማብራት ለዘላቂ እድገት ዘመኑ ለጋራ ተጠቃሚነት በጋራ የምንቆምበት ሀብት እውቀትና ልምዳችንን በጋራ ላይ አቀናጅተን ህልምና ራዕያችንን የምናሳካበት ዘመን ነው።
በጋራ የማድረግን ራዕይ ሰንቆ ወደ ተግባር የገባው ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ልክ እንደ ስሙ ዛሬ ላይ ሆኖ በጋራ አብሮ የተሻለ ነገር ለመፍጠር እየተጋ ያለ ባንክ በመሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ ሞራል ስጡልን። አንድ ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል ስጡልን። በሪበረ ወልፋን ዳበተኒዳ በሮሊን ጉደተኒዳ ባንኪ ኬኛ ባንኪ ጉዲና ነጅ ባንኪ ኢርኮ ጀባ ቆናን ቡላቴ ኦሚሻ ኦሚሽቱማ ቆቴ ቡላ ኬኛ አከጨሙ ቆቴ ቡላን ኬኛ ሚዳን ኢሳ ፈያ ደበ ኢኒ ፋይዳ ቀደም ወልዳለ ወጂ ገምታ ሄዱ ጀለ ትጃሬቲ ሶቺ ጉዳ ገጌሳ ከጅዋንቴ ባንኪ ወጂ ገምታ ኦሮሚያ ሀርዳስ ቦሩስ ይጅረም ጉዳ ዳከነው ነቴ ባንኪ ጉዲና ረጀ ጉዲና አሪፋቺሳ ረጀ इसने मम्मा के घर सकता था न तेरे माँ गंद हुई दूध गंदे जरन बोइच नम बुद्धा तो दुए बोइच का नम निमर तू लगाऊ कबा जरनी फ्रती हिमा ओल्लती हिमा नम बेकमती हिमा जरन लफा फगेन यजर तो बिलबिलान हिमा जरन लफा करूं मोतु मिलाने माही माजना नमती तो को बोइच का नदुआ का नहीं होड़ा मोबाइल की सिबासे इयाद नेतों की तरफ फकाते से नुफिद እትዴቤ ያት የደወሉት ደንበኛ ቁጥር ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም ጀት እኒ ማን ይደረ ጥሪ ተቀበሉ ባቴ አሳን አብዱሮ ዱዬ ይጀለ አባን ከተቀበልተን የተቀበሉ ባተኒ ባንኪ ከነ ጉዲና ረጀ በረገመተ ባንኪ ከነ ጉዲና ረጀ ከናፍ ሞቱ ረጋሌ ሄቱ ቀበለ ባንኪ ሐዋስ ጭና ዳበት ባንኪ ቁቀሙ ጉዳብ ዳበት ባንኪ ዶላር አይሳ ወካን ሞቱ ካርና አይሳ ከቢፈቱ ሶንታኒ ዋን ቀቡ ሁንዳ ሐዋስ አብከነ ሐዋስ ልከኛ ከዳበቱ ጎዴ ማሊፉ ዶክተሮ ተከበጃ ወረ ባንኪ ከነ ጢቂዳ ከሌስ አከም ቱረ ሀር ለከም ጅራ ሐዋስ ከነ ዲና ዴዳም ግድ ነገረ ወረ ባንኪ ከነ ሁንደሳ ካናት ጋ ዶክተር ተከበጃ ኦቦ ሃይሌ ትገስ ጀራ በገደመ ደመርት ጌሳ በገደመ Karena sekitar Kenya itu fufna galatu mawfada kita kena tiang sudan presentation ini akan udesan obogaramo kafalo garwal tajitina fira galatu ma ulfada. Jadi sambagana galuftani galatu ma jechum barbada kabajum tota undumaf kabaja sanif malunda kenera all the protocols observed. jechuudhaan eesii baay'ee gabaabaa ta'e ittaansine marii paanaalii qabna waan ta'eef sanaaf itti galumsa kan nuuf ta'u mata duree kaka'umsa waldaalee hojii gamtaa yookaan immoo gaaddisa waldaalee hojii gamtaa keessatti akkamitti qajeeltawwan hojiiwwan faana wal simsiisuu dandeenya kan jedhu irratti yeroo baay'ee gabaabaa ta'e fudhadheetan sinii dhiyeessa. Kontentiin dhiyeessii kooti wanta baay'ee gabaabaadha. Yeroo baay'ee si jalaan hin fudhadhu. Tokko sochiin waldaalee hojii gamtaa akka addunyaatti eessarraa ka'ee maal keessa darbee maalirra ga'ee jira gara fuulduraattis immoo garamitti deemaa jira kan jedhuu fi biyyoota garaagaraa keessatti immoo biyyoota guddatan dabalatee waldaa hojii gamtaa fayyadamuudhaan deemsa guddina saffisiisaa mirkaneessan keessatti akkaataa isaan itti waldaalee hojii gamtaa hojiirra oolchaniif hubatanii fi itti fayyadaman fakkeenya ta'uu kan nuuf danda'an fakkeenyota lamaan tokko isinii kaaseetan akka biyya keenyaatti sochiin waldaalee hojii gamtaa eessarraa ka'ee maal keessa darbee maalirra ga'ee jira gara fuulduraa maal gochuu waliin qabaanna kan jedhuu fi baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fi waldaaleen hojii gamtaa biyya kana keessa jiran walitti dhufeenya maalii waliin qabu baankiin kun akkamitti dhalate kan jedhuu fi akkamitti immoo waliin deemamaa jira kan jedhuu fi dhumarratti itti aansee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa qonnaan bultootaa fi waldaalee hojii gamtaadhaaf tajaajiloota adda ta'ee maal qaba ka'umsa isaarraa ka'ee hanga ammaatti maaltu jira kan jedhu haala baay'ee gabaabaa ta'e isinii kaaseetan gara fuulduraatti yoo maal waliin goone yoo maal waliin hojjenne kana caalaatti egeree keenya fooyyessuu dandeenya egeree waloo fooyyessuu dandeenya kan jedhu baay'ee gabaabsee isinii kaasa. Egaa akka carraa ta'e hundumti keenya abbaa carraa taane
seenaan waldaa hojii gamtaa yeroo qabu biyya kana keessatti maqaan Dooktara kabajaa obbo Hayilee Gabree durarratti akka dhufu hin beekama. Rabbi carraa nuu kenne isaanis nu gidduutti argamanii nutis dhaloonni har'aa isaan of iddoo keenyatti argachuu keenyaaf baay'ee gammada. Garuu fuuldura isaanii dhaabatanii seenaa waldaalee hojii gamtaa dubbachuun ulfaataa kan ta'e osoo agartaniiti mooraalii naa kennitu turtan. Kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa addunyaa dorgommiin guutame kana keessatti dhuunfaadhaan qofaatti socho'uun kan socho'amu yoo ta'e dorgommii injifachuun mo'atamee fayyadamuu hin danda'amu. Dorgommii kana keessatti injifataa kan ta'u, kan mo'atuu fi kan fayyadamaa ta'u abbaa qabeenyaatii fi abbaa humnaa lakkoofsaan muraasa ta'e qofaadha. Haala akkanaa kana keessatti fayyadamummaa lammiilee karaa haqa qabeessa ta'een mirkaneessuun waan yaadamu miti. Amalli jireenya ilma namaa qoftummaa osoo hin taane gamtaan jiraachuudha. Kunis kan ibsamu gamtaan jiraachuu, gamtaan hojjechuudhaan kan ibsamu ta'a. Dhuunfaadhaan socho'uun hirrina, cabinsa hawaasa dinagdee hordofsiisa. Biyyootii guddinarra jiran kan akka biyya keenyaa tattaaffii fi sochiilee lammiileen hiyyummaa keessaa bahuudhaaf taasisan milkaa'uu kan danda'u gurmuudhaan yookiin gamtaan yookiin tokkummaadhaan yoo socho'an qofaadha. Bakka waliif tumsuun yookiin wal bira dhaabbachuun hin jirretti gabaa addunyaa dorgomaa ta'e gabaa addunyaa dorgommiin guutame kana keessatti hiyyeessi mo'ataa osoo hin taane caalmaan miidhamaa ta'a. Dureessi lakkoofsaan xiqqaa ta'e ammoo mo'ataa fi caalmaan fayyadamaa ta'a. Sababii kanaan garaagarummaan hiyyeessaa fi dureessi gidduu jiru bal'achaa adeema. Haala akkanaa kana keessatti guddina dinagdee lammii biyyaa karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamoo taasisu mirkaneessuun hin danda'amu. Sanii olitti immoo galma badhaadhina hunda galeessa mirkaneessinee jenne san milkeessuu keessatti hudhaa guddaa kan uummata isaati. Kanaafuu rakkoo hawaasa dinagdee uummata keenyaa furuun kan danda'amu dhuunfaadhaan osoo hin taane ijaaramanii gurmuu tolfatanii qabeenya qaban, maallaqa qaban, beekumsa qaban, humnaa fi yeroo qaban walitti fiduudhaan yoo hojjetan qofaadha. Egaa ergaa waliigalaa ganamarraa kaasee dabraa turee jira. Gara qindeessa kilaastara kennaatiinis ergaa guddaadha kan isin dabre. Haa ta'u malee garuu akka ejensii kennaatti baankiin kun baankii qonnaan bultoonni Oromoo hundeessuu qofa odoo hin taane dinagdee isaanii guddisuu keessatti illee baankii baadiyyaa haga magaalaatti uummata jiru wajjin dhaabate kenna qofa odoo hin taane ollaawwan jiraniis akkasumas naannolee Itoophiyaa hunda keessatti baankii deemee tajaajila qonnaan bulaa kennaa jiru kabaja guddaa kan qabu maqaa gaarii kan qabu maqaa gaarii isaa kan ammoo cimsuudhaaf nuti ammoo ijaarama kenna dhimmoota kabajamoon Doktor kabajaa kenna hanqinnaalee jedhanii kaasaa turan yuuniyeenonni miilan qabanii rakkoo jiraa ulaaluu qabanii jedhan san akka ejensii kennaatti deeggarree miila itti goonee hojmaata amma karaa qabachaa deemu kana cimsuudhaan inni kun kana caala daran baankii waliin cimanii akka deeman keessattuu yuuniyeenonni oomishaalee alergee oomishan oomisha qonnaan bulaa irraa sassaabanii iddoo adda addaa geessan
qaala'insa gabaa tasgabbeessan galteewwan qonnaa karaa hundaan dhiyeessan isaan kana cimanii keessa isaanii sakattanii guddina dinagdee isaanii cimsanii akkuma kaleessa cimnee gamtoomnee baankichi wajjin hojjechaa turre har'as cimnee gara fuula duraatti hanga guddinni dinagdee saba keenyaa gara badhaadhinaa ce'utti walii wajjin hojjechuudhaaf asumaan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Guyyaa boruus filannoo keessan kan koree boordii geggeessuudhaaf miseensonni asitti argamtanii yeroo filannoo kana geggeessitan namoota ciccimoo baankii kana ceesisuu danda'an, ummata kanallee deeggaruu danda'an, quuqama kan qaban, maqaa miseensummaa qofa odoo hin taane maqaa Oromoollee kan eegan, maqaa baankii kanaa eeguu jechuun maqaa qonnaan bulaa Oromoo eeguu jechuudha. Sababni isaa maqaa qonnaan bulaa Oromootiin baankii ijaaramee biyyaafillee bu'aa buusuudhaaf gahe. Kanaaf kana keessatti warra gahee qaban, quuqama uummataa qaban, quuqama kanaan ammoo warra hojjetanii yeroo itti aanu bu'aa gaarii galmeessisuu danda'an akka filattan asumaan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa, galatoomaa, kabajamaa. Warra baankitti mallaqa qusataatiin jiru ogeeyyoota qonna irratti beelladoota irratti akka isaan loon furdisan kan godhu baankii kana waan ta'eef al tokko hamilee naa kennaa irra deebi'aatti. Sirriitti hamilee naa kennaa. Waan amma ammaatti dubbatan ganama irraan galgala kanaatti qaamni kamiyyuu waan dubbate yoo hojiirra kan hin oolchine taate akka mucaan nu godhe ta'uuf deemaadha. Mucatu jedhan jireenyi kun nagaa jedhee summii dhuge jiruun nagaa jedhee lubbuun keessaan baane horii faraatoo jedhanii ambulaansii waaman. Ambulaansii keessa ka'anii hojiin shifeera ambulaansiin beeytanii lubbuu namaa baraaruudha waan ta'eef konkolaataa ambulaansii kana akka hamaa oofu lubbuu isaa baraaruudhaaf. Mucaan summii dhuge kun shifeerri konkolaataa adeemuun argee tokko mormaan ol jedhee suuta jedhee nu fixaa jedhee. Yoo wanni amma ammaatti hojjennu yoo hojiirra kan hin oolchine taate akka mucaa kanaa ta'a faallaa.